Ashama kabajamtoota fi jaalatamtoota kennaa oduu guyyaa har'aa waa'ee Jawaar Muhammad gartee qabsaa mirga dhala namaa akkasuma gartee hayyuu keenya beekamaa haasa inni har'a godhe keessatti oduu ijoo guyyaa har'aa dudubbatame keessaa muraasa kan waliin daawwannu ta'a. Asumaan nu hordofaa isiniin jechaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya naga keenya isinii irraanfannee akkam jirtan isiniin jechaa baga nagaan gara dirree qabsoo teennaatti deebinee isiniin jechaa asumaan ka leenci qabsoo eegale fakkaataa waan jechaa jiru qabsoo teennatti ni deebina. Mootummaan kun yoo inni jallate jallaa keenya ni diriirsina. Amata lama sadii fi gartee itti akaafaa turre gartee itti akaafaa turre itti barreessaa turre keessaan itti himaa turre garuu mootummaan kun qajeeluu hin dandeenye. Mootummaa kana gorsaatiin turre qajeeluu hin dandeenye. Wanni amata ganaa na callisiise mootummaan kun ka Oromooti. Mootummaa Oromooti jennee uummata keenyaaf haa dalagu lakki boodumarra sirraaha. Boodumarra qajeelfata osumaa jennu osumaa jetnu fuudhee qiletti nun naqine jeete amma lafaa itti ka'e. Ammas aangoo barbaadaa fi miti kaniin barbaaduu jiru kaniin dubbachaa jiru. Bifa amma deemaa jiru kanaan waliin qileen yookaan boollan nun naqine osoo balee hin buune ammuma tana ofirraa itti himutu nu barbaachisa. Gabbaanee itti iyyutu nu barbaachisa. Yoo itti iyyine furmaanni takkas ni dhufa ofis ni qaabatanii je. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya dubbiin Jawaar Muhammad jee hedduu takka garaa nama nyaatti. Hedduu takka gartee quuqama saba kanaa agarsiifti. Jawaar aangoo barbaaduu fi miti. Jawaar wanni inni dubbataa jiru miidhaa biyya keessatti deemaa jiruu fi mirga dhala namaa ka biyya keessatti hacuucamaa jiru. Ka yeroo ammaa PP jettee gartee waraanni mootummaa yookaan milishaan uummata nagaa kana miidhaatiin jirtu. Karaan taaneen seeran taaneen uummata nagaa kana gibiran taaneen galiin taaneen uummata ofiiyyuu beela keessa jiru. Uummata ofiiyyuu gartee ekonomiin biyyaa gabbuute kana keessatti. Uummata dararuu jechuun hedduu kufiitii agarsiisa. Hedduu gartee hanqina biyyaa agarsiisa. Gaafa ekonomiin biyyaa gabbuute gaafa ekonomiin biyyaa akkanatti jiraachuun ilma namaatu jiruun itti hadhoofte kana keessatti mootummaan kun hin daddaaqa. Akkantii waa'ee nun baastu waliin balee seenuudhaan duratti amma iyyuu nu barbaachisaa ka jiru. Ilaalchi Jawaar deemaa ni jiru kun yeroo ammaa kana woo biyya keessa laallee kala'ee waliin ilaallu taate wanni dubbii jiraate dubbiin jirtu tanuma. Biyya keessa nami rakkateetiin jiraachuu fi dadhabeetiin jira. Nami kama kaaniin waraana gara kaaniin gartee beela. Ekonomiin biyyaatiif jireenyi qaala'ee nami jiraachuu dadhabeetiin jira. Biyya Itoophiyaa tana keessatti biyyi qaalofte nami jiraachuu dadhabe gibiraayi qaala'ee parsantii waan durii yeroo durii 300 kafalte yookaan 400 500 kafalte yeroo ammaa kana 5,000 6,000 kafalaatiin jirta. Kuyyoo kijiba ta'e uummanni baadiyyaa haa murteessu ka jedhu Jawaar Muhammad bifa har'a haasa isaa keessaa ka ture keessaa ka fudhatame kana fakkaata. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya mootummaa tana nu akka feenetti yeroo feenetti gartee uummata keenya waliin qeerroo teenya waliin qabsoo waliin qabuu ni dandeenya. Garuu nu akka sirraa'uuf itti iyyutti jirra. Yoo sirraa'uu dide ammoo waliin baleen seennu. Akka namni keenya dandamatu godhuu ni dandeenya. Dubbii Jawaar Muhammad guyyaa har'aa jedhe keessaa ka fudhatame keessaa kana fakkaata. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya biyyi takka gisee jarjara geette gisee gartee hanqina biyyattii ekonomii biyyattii jarjara karaan taane irratti soqaatiin jirtu yookaan itti deemaatiin jirtu hayyuun namaa uf duratti beeka. Waan dhufaatiin jiru uf duratti beeka. Jawaar Muhammad mootummaan Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed qabachuun isaatu gaafa dubbate sanuyyuu isaaf hin taane. Yeroo ammaatis eegii Oromoo ta'e achuma haa oofu jeetiin jalaa callise. Calleessi Jawaar Muhammad jalaa callise hanga inni callise kanatti callisee hin teenye ittumaan akaafuu jira je.
akaafaan kiyyaa homaa ba'uuf hin dandeenye ittumaan keessaan karaa keessaatiin barreessuudhaan karaa adda addaatiin itti himuudhaan mokkoraatiin ture jedhe. Garuu uummanni keenya jallaan qajeeluu hin dandeenye jedhe. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya dubbiin Jawaar Mohaammed har'a haasa'aatiin jiru dubbii hedduu garaa nama nyaatu hedduu takka fudhatama qabu jechuudha. Dubbii Jawaar Mohaammed karraa kana keessaa akka nama gartee misaayila dhooseetitti dubbii gartee garaa dodoosee har'a himaatiin oole jechuudha. Akkasuma kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya mootummaa Itoophiyaa keessatti yookaan mootummaa PP kana keessatti gabba'iinsi Jawaar ammaa bifa kanaan gabba'e kana isaanii muddama keessa galanii muddama keessa taateetiin jirti. Dubbiin gartee harkaa faallaa ta'aatiin jirti. Jawaar bifa addaatiin gabba'e jechuudha. Jawaar bifa addaatiin inni gabba'e kun mootummaa muddama addaa keessa galchitee jirti. Muddamii mootummaan keessa galee yeroo duraatiifuu nami gara aangootti isaan fideeyyuu Jawaari qeerroo Oromiyaatii dhiigatti cabsitee lafee itti cabsitee gartee biyyeetan itti cabsitee ofii aangootan isaan irra geessite jechuudha. Yeroo ammaa kana nami gaafas isa aangootti geesse yoo abbaa qabsoo Jawaar Mohaammed hayyicha beekamaa kana waan ta'eef yeroo ammaa kana hayyichi kun lafaa ka'ee Jawaar Mohaammed gisee inni aangoo isaatiif yookaan waan gartee saba kiyyaa naaf hin guunne jedhee gisee inni amma lafaa ka'ee dubbachaatiin jiru kanas hedduu takka gartee muddama Itoophiyaa keessa galcheetiin jira jechuudha. Maaliifi aangoon itti kennamtee bakkaan hin geenne galmaan hin geenne baallama gartee uummata isaatiif waan uummanni fedhu gahaa uummanni barbaadu waan uummanni barbaadu caba uummataa wallaanuu hin dandeenye mootummaan kun. Kanaafuu Jawaar Mohaammed hedduu gartee dhageettii qabaa nama guddaa qaba beekumsa guddaas qabaa hayyuu beekamaadha sammuunis wama adda addaanii beekumsa barumsaatiinis waan hedduunuu akkasuma beekumsa qabeenya uummataatiinis namni hedduu deeggara ture. Kanaafuu namni deeggartoota qabu jechuun nama waraana qabu namni deeggartoota qabu hedduu samiif dachii jechuudha. Namni gaafa deeggartoota qabe waraana dhabee deeggartoota qabaatee akkuma biyyattiitti namni isa deeggaru taanaan biyyi san kufuu hin dandeetti waraanaan jiraachuu hin dandeetti jechuudha. Kanaafuu Jawaar Mohaammed deeggartoota hedduu waan qabuuf akkasuma uummanni Oromoo yookaan uummanni Itoophiyaa waan isa jaallatuuf waan isa deeggaruuf jecha Itoophiyaa kan gartee yoo Jawaar Mohaammed lafaan ka'e waan nu jiraachisuu isaatu shakkiidha. Ka jedhu keessa galfatanii ilaalcha keessa galfatanii bifa adda ta'e taarifuudhaan lafa yaa'anii ammaan tana muddamsuu keessa galanii hamma gartee koree isaanii yaamanii galma keessatti waliin galatee dhossaadhaan hanga waliin mari'ataan hin jiran takkatti gahutti jiran jechuudha. Yeroo amma itti jiru kana keessatti mootummaa Itoophiyaa kana ta'i yoo jennee mokkorree dhiibnee sukkuumnee kanuu ta'u taate haa ta'u kenna badaa kenna gorfannee waliin deemna jeeti ka wajjiin deemaa hagana tureen ka jalaa usnee hagana tureen ka dubbii dinnee callifnee beeksa wallaalaa miti. Tana jenneetiin badaa kenna hamaa kenna yoo jallaa kenna hin qajeelfanna jenneeti hagana turre. Amma garuu yoo nu qajeeluu dide muka yoo jallate ibidda kaanii qajeelchan yoo dide hoo akki godhan hin jiran. Kanaafuu akka godhan sukkuumne dadhabne ol qabne dadhabne dhiibne jallaa keenya jenne irraa usne itti malaan itti himaaranne dadhabne karaa keessaatiin amma garuu waan nu didee jiruuf qabsoon teenna akka bara gaafasii sanitti akka bara gaafa isa aangoo itti fiddee sanitti akka bara lammaa sanitti akka gaafa Jawaar Mohaammed sanitti akka gaafa qeerroo Oromiyaa sanitti qeerroo Oromiyaa baadiyyaaf kaabaa kibbaa sanitti itti deebi'uun keenya dirqamaa jee lafa kaa'e. Kana jechuun Jawaar Mohaammed murtiidhaan gabba'ee jira fakkaata. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenyaa jechi Jawaar Mohaammed karraa kun hedduu takka warra PP'tiif sodaachisaa ta'ee karaa mana cufatanii foddaa keessaan telefoonallee ka telefoona qabuu fi ka
TV qabu dhossaadhaan waan banatanii ilaalan fakkaatu. Akkas isiniin jecha kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya dubbiin Jawaar lafaa kaaste hedduu takka jabduudha. Biyya keessatti hamma milishaan hamma koreen gandaa waan adda addaatiin uummata miidhaatiin jirtu san waan mootummaan gad ergu irra dabaltee dachaadhaan uummata gaafachuudhaan waan adda addaatiin koreen uummata irratti taphachaatiin jirtu, milishaan uummata irratti taphachaatiin jiru, waan uummati saammaatiin jiru, miskiinni gabareen baadiyyaan daldalaan hundi magaalaa hundi wanni inni saamamaatiin jiruun karaa hin taaneeni karaa kana ofirraa fooyyessuu fi mootummaan kana waan fooyyessuu dadhabeef falli keenya tokko taanee gamna tokkoon akka bara keenyaa kaanitti fonqolchuus duruu beekna. Mukatti nannee duraayuu bakka itti galchinuuf duruu beekna. Ammas bakka itti dhufte nurraa haa deebitu. Obbo Diyoon duriyyuu gartee gangalchanillee gogaan harree battiin bahuu jedhanii. Kanaafuu obbo Diyoon battii bahuu dadhabdee jiraachuu dadhabdee isiin gartee amala saree kana dhiisuu diddee amala jijjiirachuu amala gaararraa kana dhiisuu diddee. Kanaafuu uummata keenya sabboontota teenna osoo qabnu isaan jalatti dhukkoofnee wanni afaan qabannee teennuuf hin jiru. Gara aangootti uf yaamnee gara qabsoo teennaa seennee dirree qabsoo seennee biyya keenya bilisoomsinee gara aangoo teennaatti seennee sabboontoti teenna biyya haa bulchituu jedha Jawaar Mohaammed. Isin akkam jettan qeerroo Oromiyaa? Dubbiin kana fakkaataa saba Jawaar Mohaammed keessaa akka fudhatame kana fakkaataa. Nu qabsoo duruu beennaa qeerroon teennas duruu beeyti. Waan adda addaa ta'eenuu Oromummaan teenna tokkummaa irratti lammummaa gartee biyya keenyaa irratti sarbama biyya keenyaa irratti hanqina biyya keenyaa irratti kara deemtuun ganaa gartee Oromo jennee osoo jala teennuu kara deemtuun karaa irraa nu harkaa fuutee ganaa boolantaan nu naquu irra ufumaa boolla keessaa uf akka hin buune uf dhowwineet ufumaa jallaa keenyallee qajeelfachuu dadhabnu. Sabboontota teenna fuunee Oromoon sabboontota hedduu qabdii, beekaas hedduu qabdii, hayyoota dooktoras hedduu qabdii. Seera keenya midhaafannee heera keenyaan uummata keenya tumannee bulchina ka jedhu Jawaar Mohaammed haasaa irraa isaa keessatti kana fakkaataa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya. Asumaan na hordofaa isiniin jechaa galatooma laayikii sheer sabiskiraabii naa gochaa isin jajjabeessaa isiniin jedha.